Dhabamuu nageenyaa fi tasgabbiitiin rakkoolee lammiilee nagaa fi birmadummaa biyyaa irratti gahaa jiran dhaabuuf uummanni waaqa isaa kadhachuu akka qabu Bataskaanni Ortoodoks Tewaahidoo Itiyoophiyaa yaamicha dhiyeessite. Phaaphaasiin Bataskaana Ortoodoks Tewaahidoo Itiyoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyaas yaa'ii qulqulluu Siinoodoosii saaqaniitii jiru. Uummataa fi biyya eeguun akkasuma nageenya buusuun ergama mana amantaa Ortodoks Tewaahidoo Itiyoophiyaa ta'uu kan himan Abuna Maatiyaas nageenya biyyaa fi uummataatiif abbootiin amantaa cimanii hojjechuu qabus jedhaniiru. Nageenya addunyaa lafaatii fi addunyaa hafuurawaatiif barbaachisaa ta'uusaa eeran. መንፈሳዊውም ሆነ ዓለማዊው ስራ በአግባቡ ለማከናወን hojii biyya lafaas ta'e hojii hafuuraa haala sirriin raawwachuuf nageenyi jiraachuun barbaachisaa akka ta'e wanti gaaffiif dhiyaatu miti. Nageenyi yoo hin jiraanne sirnoonni manneen amantaa keessatti raawwataman addaan cituun waan hin oolledha. Yoo nageenyi dhabamu lammiileenis ta'e manneen amantii rakkoo irra ni bu'u. Kun ta'uu isaatiin har'a biyya keenya keessatti rakkoo nageenyi boora'uun uumameen rakkoowwan eeraman kun manneen amantaa keenya irratti mudachuu danda'aniiru. Abbootiin amantaas ta'e dhaloonni amma jecha waaqaatiif amanamoo ta'uun tajaajiluu akka qabaniis hubachiisanii jiru. እኛም ሆን የዘመኑ ትውልድ ከቃሉ የበለጠ ሌላ ኃይል እንደሌለን በውል ተገንዝበን nutis taane dhaloonni amma humni nuti qabnu jecha waaqayyoo ta'uusaa beekuun akkasumas xiyyeeffannoo kennuun ciminaan hojjechuun dirqama keenyadha. Jecha qulqulluu waaqayyoo qulqullinaan barsiisaa jiraachuu keenyaa fi akka barsiisaa hin jirre wanti ragaa ba'u waan qabatamaa lafa kanarratti jiruun ta'uusaa hubachuu qabna. Itiyoophiyaatti sababa dhabamuu nageenyaatiin lammiileen miidhaaf saaxilamaa jiru kan jedhan Abuna Maatiyaas rakkoon biyyaaf lammiilee irratti qaqqabaa jiru akka dhaabatuuf uummanni hundi harka isaa waaqatti diriirsuu akka qabus dhaaman. ይህ አሳዛኝ ክስተት በሃይማኖት በወገንና በሀገር ላይ እያደረሰ ያለው ከባድ ጉዳት taateen amma uumame kun amantii lammiilee fi biyya irratti rakkoo cimaan qaqqabsiisaa jiru akka dhaabbatuuf waaqaaf kadhannaa dhiyeessuun barbaachisaadha. Wantoonni hundi waaqaa gadi malee waaqaa ol waan hin taaneef furmaata isaa akka nuuf fiduuf isatti kadhannaa dhiyeessuun barbaachisaadha. Kanuma waliin wal qabatee lammiilee waraanaan miidhaman rakkoolee walxaxoon akka isaan hin mudanneef uummata qindeessuun gargaaruu fi qaqqabuu fi qabna. Yaa'iin Siinoodoosii qulqulluu waggaa waggaan Onkololeessa 12 adeemsifamu bakka Phaaphaasonni argamanitti kan baname yoo ta'u yaa'ichaan tajaajilootni mana amantaa Ortodoks Tewaahidoo Itiyoophiyaa ni gamaagamamu jedhamee eegama.